Ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa har'a ganama toora miidiyaa hawaasaan kennaniin labsii waraana dhaabuu naannoo Tigraayitti taasifame bu'aa hin finne jedhan. Ulaawwan deeggarsi namoomaa itti darbu irratti humnoonni TPLF'if amanamootaan lola gaggeessaa jiraachuu fi TPLF daa'imman lola keessatti hirmaachisa jechuun himataniiru. Firaa'ol Balaayi. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa isaanii keessatti labsii dhukaasa dhaabuu raayyaa ittisa biyyaan torban lama dura labsame bu'aa hin finne jedhan. Uummata keenyaaf jennee gatiin kaffalle kanneen hin hubanneen bu'aa hin argamsiisne jedhan. TPLF diina Itoophiyaa ta'uu irra deebiin mirkaneessaa jira. Kanas uummata keenya hunda tumsine ni qolannaa jechuun ibsaniiru. Itti dabaluunis gama tokkoon deeggarsi namoomaa akka saffisu hojjeta, gama kaaniin diina alaa fi keessaan wal hubatanii haleellaa nutti banan ofirraa qolannaa jedhan. Sababa lola kanaan lammiileen 400,000 tilmaamaman balaa beelaaf saaxilamuu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN beeksiseera. Ta'us deeggarsi namoomaa akka uummata bira hin dhaqqabne lolli taasifamu akka danqu biyyoonni lixaa fi dhaabbileen deeggarsaa himu. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaatiin haalli qaqqabinsa deeggarsa namoomaa Tigraay keessaa fooyya'uun ibsameera. Ta'us tajaajilooti bu'uuraa kanneen akka ibsaa fi teelekoomii akka banaman mootummaan gaafatameera. Labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan labse Ameerikaan kan fudhatte yoo ta'u hojiirra oolmaa isaaf qaamoleen lola keessa jiran waliin waliigaltee akka taasifamu gaafatteetti. TPLF holqa seenee uummanni beelaan dhumuufi jedhee iyyaa ture. Uummataaf jedhamee dhukaasa dhaabuun gaafa labsamu immoo lolatti ka'e jechuun ministeerri muummee Abiy ibsan. Mootummaan Itoophiyaa waqtiin gannaa ga'uu fi deeggarsa namoomaaf jedhee dhukaasa dhaabuu ibseera. Gama kaaniin ministeerri muummee Abiy hawaasni idila addunyaa waa'ee beelaa haasa'aa turuu isaa dagatee yeroo TPLF daa'imman lola irratti hirmaachisu calliseeraa jechuun himataniiru. TPLF daa'immanii fi dargaggoo lola keessa galchaa jira jechuun kanneen du'arraa oolchuun dirqama raayyaa ittisa biyyaa ta'eeraa jedhan. Ulaawwan deeggarsa namoomaa bakka walitti bu'iinsaa yeroo godhu dhaabbileen deeggarsaa ammallee mootummaa qeequu kajeeluu jechuun komii isaanii dhiyeessan. Kana hunda tilmaama keessa galchuun mootummaan waan barbaachisu hunda haala sirna qabuun ni raawwataa jedha ibsi ministeera muummee Abiy Ahmed. Gama kaaniin uummanni keenya odeeffannoo sobaa fi olola diinaa irraa akka of eegu ammas akeekkachiisuun barbaada jechuun himaniiru. Humnoonni keessaa fi alaa olola isaanii qindeessanii uummata qooduuf hojjetaa jiru jechuun uummanni raayyaa ittisa biyyaa gama hundaan akka deeggaru waamicha dhiyeessan. Kun kanaan osoo jiru TPLF labsii dhukaasa dhaabuu mootummaan federaalaa labse akka carraa gaariitti fayyadamuun uummata Amaaraa haleelaa fi weeraraa jira jedhe mootummaan naannoo Amaaraa. Ibsi mootummaan naannichaa kibxata galgala baase TPLF akka diina uummata Amaaraatti ibsa. Samii gaditti yakki TPLF nurratti raawwanne hin jiru jedhan Daayirektarri olaanaa kominikeeshinii naannichaa obbo Gizaachoo Mulune. Daayirektarri olaanaan kun adda sadii irratti TPLF ifatti waraana banuu himuun deebisanii haleeluuf qophii gochaa akka jiran miidiyaalee biyya keessatti himaniiru. አሁን ላይ በተጨባጭ በሶስት ግንባሮች ወረራ እየፈጸመብን ያለው ጥቃት እየፈጸመብን ያለው ቀበተመት adda sadii irratti weerariin nurratti gaggeeffamaa jira. adda waaq naannoo Abargallee Zaataa fi Biltsaa Gabdii naannoo jedhaman adda raayyaa irraa immoo Koram Allamaaxaaf Baallaa irratti adda Walqaayitiin Maayisabriif Tsagadeetti adda sadaniinuu haleellaa gaggeessuuf socho'aa jiru. Waraana kana irratti akka dhaabaatti dadhabuu isaarraa ka'e seera waraana idil addunyaa karaa cabseen ijoollee, jaarsolii, qeessota, monokseewwan osoo nafiin fuuldura irra hiriirsisuun humna juuntaa muraasa meeshaa hidhatee duuba irra gochuun haleellaa bananii jiru. Uummata bal'aa immoo fuuldura irra hiriirsisuun ka'ii weerarii jechuun naannoo ofiin of bulchuuf aangoo guutuu qabnu irratti weeraranuu irratti bananii jiru. Qophiin keenya ofirraa ittisuu irratti qofa akka hin dhaabbanne naannoon keenya ni amana. Deebisnee of cimsuun humna isaas waan qabnuuf deebisnee haleeluutti ni ceena. Kana har'arraa jalqabuun hojiitti galla. Waraana keessatti fuulduratti deemuu fi gara duubaattis deebi'uun jira. Kun mallattoo mo'amuu miti. Haala kamiinuu humnootni TPLF akka socho'an carraa hin laannuuf har'aa jalqabee ofirraa ittisuu qofa osoo hin taane gara fuulduraatti deemuun haleeluutti ni ceena.
ዝግጅታችን ጨርሰናል። በዚህ መንገድ ከዛሬ ጀምሮ ጥቃት ለመሰንዘር በቀጥታ ወራነ ከናፍ ናኖሌን ካንስ ደገርሰ ሁምና ነማፊ ሎጂስቲክ ጎቹፍ ቆጲዳ ከንጀደ ቦግዛቸው ሙሉኔ ናኖን ኦሮሚያ ደገርሰ ጎቹፍ ኤያማማታው ሂሜራ ጀደን ኡመኒ አማራ ወይረረ TPLF ራዋቻ ጅሩን አደዱሩማፊ ከለቲን ከን ሚደሙታው ከን ኤሬ ኢብሲኩን ፈልሚ ኑቲ ጎኑ ዲማ ጅራቹ ኡመተ ኬኛፊ ብርመዱማ ብየ ኬኛፊ ጀዴራ አመቲ ናኖ ትግራይ ከን ሀርካ ቀቦፊ ሞቱማ ትግራይ ጀቹን ከን ኦፍዋሙ TPLF ኢብሰ ከን ረቲ አመዱራ ዋን ጀደን ቀቡ bakkeewwan kunneen osoo waraanni Tigraayin eegaleen naannoo Tigraay jalatti bulaa turan battala lolichi eegaletti humnoota Amaaraan to'atamanii baatilee 8f naannoo Amaaraa jalatti bulaa turan mootummaan naannoo keenya weerara irra deebiin raawwatamaa jiru kana gonkumaa hin fudhatu qabsoo eegalleen mirga uumamaa fi seenaa keenyaan tikfannaa jedhe ibsi mootummaan naannoo Amaaraa baase raayyaatti sabiyyaa dabalatee humni addaa naannichaa fi milishaan humnoota Tigraay waliin lolaa jiran ergamatti kenname akka bahatan kan dhaame ibsi kun namoonni amma dura leenjii waraanaa qaban akka galmaan waamichas dhiyeesseera. sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan gidduun oduuwwan gaggabaaboon sinittima baqattoonni Eertiraa Tigraay jiran wayita waraanaa qaama tokko yookaan kaaniif loogdaniitu jedhamuun haleellaa ukkaanfamuu fi hidhaaf saaxilamuu isaanii gabaasni nagahee jedhe UN Komishinarri Komishinii Baqattoota UN Filippo Grandi kaampiiwwan baqattootaa Maayaayinii fi Addi Haarush jedhaman keessatti qaamoleen hidhatan baqattoota irratti yakka jajjabaa raawwataniiru jedhan. Afrikaa kibbaatti hokkara deemaa jiru lakkoofsi namoota ajjeefamanii 72 ol taheera gamoo tokko irratti suuqiiwwan yeroo saamaman abiddi qabannaan haati daa'ima ishee gamoorraa namootatti gad darbachuunis ijoo dubbii taheera. Dorgommii pirezidaantummaa Somaaliyaa dhiirritti baay'atu ministeerri muummee itti aantu duraanii Fooziyaa Yuusuf dorgomuuf akka taate beeksifte Somaaliyaatti jireenya haaraan jalqabsiisas jetteetti. hidhattoonni Taalibaan daangaa Afgaanistaanii fi Paakistaan iddoo ijoo Ipin Booldaak jedhamtu to'achuun alaabaa isaanii mirmirsuun dhagahame qondaalonni Afgaan dubbii kan haalanis Taalibaan daangaa akka qaxxaamure BBC'n odeeffateera. Dhaabbanni Ameerikaa qawwee oomishu qawwee qodaa taphaa ijoollee fakkaatu oomishuun himatame dhaabbatichi ispoortiif dhukaasuuf qofaa kan hojjetamedha jechuun himannaa irratti baname haaleera. mootummaan Keeniyaa qoricha dhala ittisuu kan yeroon itti darbee rabsuun qeeqamaa jira qorichi dubartoonni fudhatan kuni bara darbee deeggarsa UN'dhaan kan biyyatti gale yoo ta'u buufata doonii Mombaasaatti yeroo dheeraa ture jechuun gaazexaan biyyatti Daily Nation gabaase. dhimma ittaanuutiin mana murtii waliigala Oromiyaa fi Federaalaa irraa bilisaan akka bahan murtaa'ee kan ture qondaalonni ABO lama Lammii Beenyaa fi Daawit Abdata mana hidhaa keessa turan irraa bakka geeffaman wallaallee jedhan maatii fi abukaatoon isaanii maatii BBC'n dubbise keessa obboleessi Lammii Beenyaa Firaa'ol Beenyaa wixata ganama ciree qabannee fi yeroo gaafachuu deemnu asii baafamaniiru nuun jedhani jechuun maatii olaanaatti himeera. Ganama ciree geessanii fi naannoo sa'aatii 3 keessa isaan dubbisuudhaaf yeroo deemnu asii deemanii deemamaniiru nuun jedhee waajjirri poolisii magaalaa Moojisuni isaan irratti gara itti geeffamanii jennee gaafanne homaa information akka hin qabnedha jirrellee kan isaanii nutti himanii jechuudha. Tokko kana nuun jennee fuudhamanii deemamaniiru malee garamitti akka geeffaman illee wanti isaan adda baasanii nutti himanii jiru sanas nutti muudhaaf isaa gaskadii hin qabaanne jechuudha poolisoonni. Kana dura iddoo mana hidhaa Moojoo kanatti nyaata keessaa fi turtan deddeebitanii gaafachaa turtanii? Deddeebinee gaafataa turre sanbatuma sana sa'a boodallee sa'aatii 10 haga 11 akkasillee wajjinumaan turreeyyuu deemnee gaafanne. Tole maatiin yaaddoo akkamii qaba amma maalidha yaaddoo keessan meenatti? Maalidha nuun amma ammaatti homaa achidha waan jennus argachuu dandeenye erga kaleessa ganamaa sanaati bakki nuun itti information gaafatanis hin jiru agammaatti argachuu dandeenye gaayaa lubbuudhuma isaaniif illee baay'ee addunyaarraa jechuudha waan biraarrayyuu kana dura bakka addaatti yeroo jijjiiramaa turan information yeroo dhumaan argataa turreeyyuuti kan ammaa kun garuu guutummaa guutuuttidha jechuudha kan isaanii kallattii dhabamsiisanii jechuudha namni nuti akkasuma jedhullee dibanii jechuudha. Abukaatoon isaanii obbo Boonaa Yaazoo gama isaaniin maamilootni isaanii kuni bakka geeffaman wallaaluu himuun adeemsa mana murtii hunda yaalleerraa garuu ajajni mana murtii kabajamaa hin jiru jechuun waa'ila keenya maatii olaanaatti himan. Isaan jiran hin beekamu haalli isaan keessa jiranis hin beekamu akka isaan jiran beekame haalli isaan keessa
jiran osoo beekame tarii immoo dubbifamee raawwatee furmaata barbaachisu wanti deemamuu yaalamuu danda'u ni jiraata ta'uu danda'a. Amma wanni karaa mana murtii waliigala Oromiyaas ta'ee karaa mana murtii waliigala federaalaa wanti jiru dhumateera. Tarii dhimmi kun kan ta'aa jiru qaama kamiini qaama hojii raawwachiisuudhaani. Murtiin mana murtii kabajamuu dhabuun mirgi namummaa fi mirgi dimokiraasii seera mootummaatiin kenname yemmuu cabe qoratee raawwatee dhimma kana qaama dhimmi ilaallatuuf yaada kennuu danda'a, furmaata kennuu danda'a, dhiibbaa godhamuu qabu gochuu danda'ama jedhamee kan tilmaamamu amma Human Rights Commission kan jedhamu. Oopshiniin ni qabna jennee dhiyeessuu dandeenyu taateewwan agahammaa jiru kanaa fi yeroo ammaa kana immoo bakka jiran kan hin beekamne ta'uusaa isaaniif dhiyeessuuf qophiirra jirra. Kan biraa kana fakkaatuun immoo miseensi buleessi KFO Mallasaa Caalaa jedhamu mana jireenyaa isaatii butamuun achi buuteen isaa dhabametti yaaddahu KFO'n ibseera. Miseensi koree hojii raawwachiistuu dhaabichaa obbo Xurunee Gamtaa BBC'tti akka himanitti dhimma miseensa isaanii kanarratti Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaatti iyyachuu himan. Amma gaafa eebila 13 guyyaa hojii oolee galgala gara keessaatti nama galeedha. Akka kan Itoophiyaatti. Nama hojii isaarra oolee gara keessaatti galee egaa maatiin isaa bakkuma itti dhalate jira bakkoo jiraatu inni hojjetee gara mana kireeffatee jirutti galee biyya keenya keessatti akka seera biyya keenyaatti halkan sa'aatii 12 dhiyee sa'aatii 12 booda namni hin qabamu garuu halkan keessa humni mootummaa dhaqee namoota isaa wajjin turanii wajjin sa'aatii 6tti qabee guyyaa sanaa jalqabee obbo Mallasaa Caalaa Goobanaa egaa warri isaa wajjin hidhaman beekuu turanii garuu baasanii dubbachuudhaafis fira arganii dubbachuudhaafis carraa hin arganne ture maaliif iddoo biraatti gara qilleensi isaa isaanitti hin barretti Awaash Arbaa jedhamee beekamu keessatti barahaa keessatti fudhamanii waa hidhamanii fi waa'ee Mallasaa Caalaa dubbachuu dhiisiiti waa'een isaaniillee nagaadhaan bahuu hin baanu hin beekamne hanga dheengaddaa kanatti sanbata darbee kanatti jechuudha. Erga achi ba'anii booda oduun tokko maatii ga'e Mallasaa Caalaa Goobanaa erga du'e battaluma qabanii warra qabarkatti miidhamuu isaa maatiitti himanii maatii boochisanii kanumarraa kaanee immoo dhugaama dubbachuudhaa fi qaamni dhimma namoomaa kun kan mootummaa jechuudha. Dhimmi kun isa ilaalaa hordofee namni kun bu'uura jira yoo ta'e eessa akka jiru maatii isaatti paartii keenyattis hawaasa Itoophiyaattis akka nu ibsu jiru yoo ta'e immoo eessatti du'ee eessatti awwaalame yookaan immoo eessatti gatame kan jedhamu odeeffannoo barbaadee argee akka maatii isaattis nutti himu iyyata kana iyyannee barreessinee jechuudha. Duuti ajjechaan obbo Mallasaa Caalaa irratti raawwatame baay'ee nu gaddisiisa. Koomishinii Mirga Namummaa Itoophiyaas dhimma obbo Mallasaa Caalaa kun akka isa ga'e ibsuun iyyannoowwan akkanaa baay'inaan koomishinicha qaqqabaa akka jiru eereera. Koomishinichatti daayirektara qorannoo naannolee kan ta'an obbo Imaad Abdulfattaa iyyannoon KFO dhiyeeffate kan nama dhuunfaa tokko ta'us qaamolee hedduun achi buutee maatii isaanii waan himataniif barbaacha hin jalqabnedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa galgala kanaaf qopheessinee xumurree jirra.